Hoggansi kun waggoottan darban waan isa jilbeeffachiisu, waan hiree uummata kanaa cabsu, waan kallattii qabsoo uummata keenyaa karaarraa baasu kumaa kitilatti ta'e kana hunda dandamatee aarsaa barbaachisu hunda kaffalee du'a isaa du'aan ajjeesee hoggansaas ga'eedha. Hoggansi kun waan inni hin milkeessine akka hin jirre qabatamaatti agarsiisee jira. Sirna xobbeetti cabdi jedhan sana ijaaree cimsee Itoophiyaa utubee hoggansi kun asiin ga'ee jira. Baga milkooftan isin jechuun barbaada. Filannoon kun akka milkoofne wanti hin taane hin jiru. Karoorri hin karoorfamne hin jiru. Kiyyoon hin xaxamne hin jiru. Gargaarsa waaqatiin sana hunda kan cire hoggansa kana. Eenyumtuu kireeditii fudhachuu hin danda'u. Eenyumaafuu wanta kennamu miti. Hoggansa kanatu raawwate. Nagaa mirkaneessee itti fufiinsa sirnaa qabatamaatti agarsiisee kana cinaatti immoo hojii kanaan qofa utuu hin qabamin hojii misoomaa hojiiwwan karoora bara dhufanitti kennaman hunda karaa qindaa'een hogganee hojii guddaa hojjetee jira. Garuu hoggansi kun kumaa kitila hiriirseet waan citte fakkaatte sana deebisee lubbuutti toreet waggaa 5 darbe kana aarsaa qaalii keessa sirna keenyaas hin ga'e. Sabni kun ilmoo akka qabu, sabni kun hoggansa akka qabu, sabni kun yoomiyyuu jilbeeffachuu akka hin dandeenye, dhugaa isaatiif amma dhumaatti akka falmachuu danda'u hoggansi qabatamaatti agarsiise. Ammas waggaa 5 dhufan karaa ifa ta'e hoggansi kun saaqee jira. Aarsaa hoggansa kanaatiin, aarsaa miseensota keenyaatiin, aarsaa jaalleewwan keenyaatiin hireen saba keenyaa sadarkaa barbaadamutti akka milkaa'u, imalli badhaadhinaa qabanne sadarkaa barbaadamutti akka dhugoomu karra guddaa saaqee jira. Kanaaf aarsaawwan waggoottan darban kaffalaman waggoottan dhufanis bu'uura cimaa nuuf ta'anii hawwii fi fedhii uummata keenyaa badhaadhina milkeessuu caalmatti yeroo itti raawwannu ta'a jechaadha. Dhugaan hoo jiraate, cichoomin hoo jiraate, kallattii sirriidhaan qabsaa'uun hoo jiraate, rabbitti hirkachuun hoo jiraate, wanti dukkanooftee dhuma fakkaattu hundumtuu barii cimaa akka qabdu hoggansi kun jireenya isaa keessatti hunda keessatti argee jira. Waggoottan darbe argee jira. Kanaaf kana caala ifatu jira, kana caala milkaa'inatu jira, kana caala fedhii uummata keenyaa, hawwii uummata keenyaa sadarkaa hundatti yeroo itti milkeessinu ta'a.